Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haala kamiin emailii irra suuraa adda addaa kaawwachuu dandeenya? Namni baay'ee yeroo bilbilli jaraa badee suuraan surachumaan badee hafa. Suuraan jarri bilbila keessaa qaban akkasuma daataan adda addaa jarri bilbila keessaa qaban haala salphaa taheen waan gaalaarii keessanirraa qabdan emailii sirrii tahirra kaayyachuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun yoo bilbilichi bades deebifachuu dandeessu jechuudha emailii irra taa'a waan ta'eef. Kanaafuu haala salphaa taheen footoo isii jettu kana Google Photo kana fayyadamuudhaan Google Photoon kun yeroo bilbila haaraa bittanis achuma irra jiraatti. Yoo dhabame garuu Play Store irra seentaniituma footoo jettanii sarchii gochuudhaan buufattu jechuudha. Garuu bilbilli haaraan kamiyyuu bilbilumaa waliin dhufa. Google Productii waan ta'eef Google Photo jetti. Kalarii kanaan bilbila hunda keessaniirra iyyuu ni jira. Garuu jiraachuu isaa qofa osoo hin taane dirqama suuraa achirratti baakaappii gochuu qabdu jechuudha. Namni tokko tokko achuma irratti akka gaalaariitti itti fayyadamaa garuu suuraan tokko irratti baakaappiin godhamne. Aappii kana irra seennee waliin haa ilaallu haala kamiin akka suuraa achirra kaa'uu qabnu. Yeroo irra seentan haala kanaan isinii banaa allahu ka jedhu tuquudhaan gara fuula duraa adeemtu jechuudha. Yoo duraan allahu gootanii isinii banamee jiraate suuraadhuma keessan suuraa isin gaalaarii keessaa qabdan haala kanaan fidee isinitti agarsiisaa jechuudha. Garuu dirqama suuraan asirra jiru kun baakaappiin oonii godhamuu qabaa jechuudha. Akka emailii irra taa'uuf yookaan immoo dirqama emailii irratti fe'amuu qaba. Emailiin keessan piroofaayiliin keessan gubbaa kana jiraata. Piroofaayilii sanarra tuquudhaan emailii ka paasoordii isaa beektanitti jijjiirrachuu qabdu jechuudha. Baakaappiin oof jedhu kun dirqama oonii tahuu qaba. Erga oonii goonee kaanes wanni nuti sirreessuu qabnutu jira. Suuraa keenya meemoorii waan achi keessaa qabnu mara emailii irratti baakaappii gochuuf jechuudha. Yoo emailii tokko qofa bilbila irraa qabaattan kanuma gubbaa jiru piroofaayiliidhuma jalqabaa sana fayyadamtu jechuudha. Yoo garuu emailii jijjiiruu barbaaddan xiyya kana irra tuquudhaan emailii ka paasoordii isaa beektan ka sirriitti emailicha itti fayyadamtan yoo bilbilli badeellee bilbila biraa irratti ka dabarfachuu dandeessanirra kaayyattu jechuudha. Erga achirra kaayyatanii booda isteeppiin itti aanu turn on backup isii jettu kana tuquudhaan baakaappii sana oonii goonaa jechuudha. Yeroo nuti irra tuqnee kaane ammallee haala kanaan nuu fida. Your photo and video will be secretly backed up to Google Photo. Turn on backup isii jettu kana tuquudhaan baakaappii san oonii goonaa jechuudha. Turn on backup yeroo nuti tuqne suuraa haga kana gara emailii irratti dabarsaa jirra waan jedhu lakkaa'u eegala. Amma suuraa 1014 dabarsaa jirra jedhee eegala. Garuu fooldarii barbaanne filachuu dandeenya. Akkasuma gubbaadha yeroo ilaaltan isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga baakaappiin kun yookaan suuraa gara emailii irratti fe'uu eegalee ammallee piroofaayilii keessan kana irra tuquudhaan wanni isin gochuu qabdan footoo seetingii keessa deemuudhaan fooldarii barbaaddan filachuu. Piroofaayiliidhuma gubbaa jiru irra yeroo tokko tuqattu jechuudha. Piroofaayilii gubbaa jiru erga tuqattanii booda footoo seetingii jettee as jirti. Footoo seetingii kanarra tuqattu jechuudha. Baakaappichi deemaa jira. Baakaappiin adeemu footoo seetingii siin jettu kun as jirti. Footoo seetingii sii jettu kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna. Yeroo nuti gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Seetingii adda addaa jira. Garuu nuti baakaap ka jedhu ka jalqaba irra jiru irra tuqannaa jechuudha. Baakaappii jalqabaa tuquudhaan yeroo nuti gara fuula duraa deemnu haala kanaan nu baasa. Gara gajjallaatti gada deemuudhaan dhuma irra baakaap device folder ka jedhu jira. Baakaap device folderiin sun akka inni waan nun barbaachifne hunda hin dabarsine emailii irratti jechuudha. Isarra tuquudhaan fooldarii barbaanne qofa oonii goona. Fakkeenyaaf suuraa gara WhatsAppiitiin nu ergamu yoo barbaanne gara imootiin nu ergamu yoo achirra kaayyachuu barbaanne fooldarii barbaanne qofa kan imoo akka inni emailii irra kaa'u, kan messengerii akka inni kaa'u, ka daawunlood godhanne akka inni kaa'u, ka barbaanne qofa filannaa jechuudha. Yoo barbaanne hundayyuu oonii gochuu dandeenya. Garuu yoo barbaadan immoo akka inni waa hunda achirra kaa'uudhaan bakki nu jalaa hin guunne waan barbaadan qofa bantuu jechuudha. Kana jechuun haguma isin filattan qofa achirra isinii kaa'aa waan ta'eef salphaadhumatti haala kanaan erga oonii gootanii booda inni nu ofii isaatiif ni dabarsaa jechuudha. Amma baakaappi godhaa jira 2490 wayii baakaappi godhaa jira jechuudha. Gara emailii irratti dabarsaa jira. Yoo keessaa baatanii itti deebitanis rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Footoo isiidhuma jettu kanarra seenuudhaan
inninu ofii isaati al takka baakaappii turn on gooneerra waan ta'eef suuraa haaraa seenus kanaan booda ofii isaatiif galchaa jechuudha. GB 15 nuu kennama ka iimeeliiti malee ka bilbila keenyaa hin fayyadamu jechuudha. Kan inni bakki inni geessee suuraa adda addaa irra kaahu kanuma iimeelii irra kanuma Google Photo nuu kenne malee GB bilbila keenyaa miti kan inni fayyadamu. Iimeelii tokko irratti haga GB 15 fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun suuraa hedduu baadhata waan ta'eef jechuudha. Yoo inni guute immoo kabiraa iimeelii biraas itti jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Suuraa haaraa seenus kanaan booda ofii isaatiif iimeelii irra kaa'a. Yoo bilbilli kun bade bilbila biraa irratti iimeelii sana yeroo banannu suuraan keenya akka jiruun deebi'ee dhufaa jechuudha. Haala salphaa ta'e kanaan suuraa iimeelii irra kaawwachuu dandeessu. Steeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan suuraa iimeelii irratti baakaappii godhattu jechuudha yookaan Google Photo irratti. Itti fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatina. Akkasuma warri haaraa taatanis maatii ta'uu hin dagatina isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.